Nagaa Waaqayyoo bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u. Maqaan koo Paaster Amaanuel Mokkonnin jedhama. Walitti qabaa koree tokkummaa magaalaa Buraayyuu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen beeksisaaf gara keessatti mul'annee raasattan fufaa. Waaqayyoo mandaricha hin waamaa. Ameen. Mikiyaas 6:9 tokkummaan amantoota wangeelaa magaalaa Buraayyuu gurraandhala 24 hamma 26tti konferensii bal'aa meedaa Gujee irratti qopheessinee jirra. Waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa wajjini. Kanaaf hundumti keessan sagantaa kana irratti akka dhuftaniif afeeramtaniittu guyyaa sanatti waaqeffachuudhaan guyyoota kana sadan itti fufaa. Namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee iddoo kanatti argamanii guyyaa kana sadan nu tajaajilu. Faarfattoota garaagaraa akkasumallee yeroo kadhata adda addaa waan jiruuf lubbuu haaraa bakka kanatti afeertanii akka dhuftan isiniin jechuudhaan waamicha keenya isinii dhiyeessinaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Galatoomaa. Nagaa fayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Oduu gammachiisaan qabadhee gara fuula keessanii dhaabbadhee jira. Oduun gammachiisaa kunis konferaansii hafuuraa guddaa guraandhala gaafa 24, 25, 26 Goodaa Gujee kanatti waldaa Kiristaanaa Araaraa addunyaa waliin ta'uudhaan tokkummaa warra wangeelaa waldaalee magaalaa Buraayyuu konferaansii guddaa gaafa sana isiniif qopheessinee jirra. Maarree warri biyya alaa jirtan, biyya keessa warri jirtan, warri naannoo Amboo, naannoo Finfinnee akkasumas magaalaa Finfinnee keessa jirtan amantooti martinuu namoota garaagaraa qabachuudhaan lubbuu haaraa qabachuudhaan dhuftanii sagantaa kana akka hirmaattan gaafa sana raajiin Waaqayyo nuuf kenne Raajii Masarat Taayyee nu tajaajilu. Guyyaa sanatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo humnaan hin lallabama, dhukkubsattootaaf hin kadhatama, hidhaan hin hiikama. Gaafa sana Waaqayyo saba isaa hin yaadata, hidhaan magaalaa keenyaa hin hiikama, abaarsi hin caba, waldoolee kiristaanaadhaaf biyya keenyaaf jajjabinni hin ta'a. Sagantaa kanarratti akka hirmaattan waamicha isiniif goonaa. Eebbifamaa. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa luba Sisaayee Abdataan jedhama. Oduu gammachiisaa isin dhageessisuu barbaanna. Innis guraandhala 24 hanga 26 sagantaan hafuuraa guddaan Goodaa Gujee irratti qophaa'ee jira. Guyyaa sanatti waldaan naannoo Buraayyuu jiran tokkummaadhaan waldaa Araara Waaqayyoo addunyaa wajjin waliigaluudhaan konferaansii guddaan kun qophaa'eera. Guyyaa sana biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan namoonni hundumtuu dhuftanii sagantaa kanarratti akka hirmattan affeerraa guddaan isinii ta'eera. Guyyaa sana dubbiin yookiin sagaleen mootummaa Waaqayyoo hin lallabama, dhukkubsattootaaf hin kadhatama, abaarsi laficharraa biyyicharraa hin caba, fuulli Waaqayyoo gara keenyatti hin deebi'a. Nama Waaqayyo nuu kenne bara kana dibee kan kaase buleessa keenyaa Raajii Masarat Taayyee wajjin sagantaan kun kan itti fufamu. Hundumtuu affeerramtaniirtu. Jalduu, Gindibarat, Amboo, Meettaan, Sabbataa lafa hundumaa dhuftanii akka hirmattaniif isin affeerreerraa. Argamaa Waaqayyoo guyyaa sana guyyaa eebbaa, guyyaa fayyinaa akka nuu godhu kadhadhaa. As dirree kanarratti wal agarraa.
nagaan waaqayyoo siniif haa baay'atu. Maqaan koo Pastor Laggasee Tottobaan jedhama. Tokkummaa Waldoolee Kiristaanaa Gafarsaa Gujeerraa. Iddoo kanatti kan argamnu meedaa kana yookiin dirree Gujee kanarratti sagantaa guddaa waldaa araaraa addunyaa kana wajjiniini yookiin raajii masarat nama waaqayyo wajjin gurraan dhala gaafa 24-26tti sagantaa bal'aa iddoo kanarratti qopheessaa jirru isin beeksisuuf iddoo kanatti argamna. Sagantaa kanarratti waaqayyo hojii gurguddaa hin hojjeta. Amantoonni waldaa kiristaanaa adda addaa keessa jirtan, biyya alaas biyya keessas kan jirtan, naannaa Finfinnee kan jirtan hundumtinuus sagantaa kanarratti hirmaachuuf akka of qopheessitan dhukkubsatootaaf hin kadhatamaa, namoota rakkoo adda addaa qabaniifis hin kadhatamaa. Hamma sanatti tokkummaa waldoolee kiristaanaa qophee guddaarra jirama. Guyyoota sana yoo jaalala waaqayyo ta'e namni dirree kanarratti hin baay'ata. Humnaa ol baay'achuu danda'a. Daa'ima xixiqqaa qabattanii guyyaa sana iddoo kana tun dhuftan ta'e gaariidha isiniin jenna. Fageenyarra kan jirtan immoo yeroodhaan sagantaa kana hirmaachuu fi bakka akka qabattan yookiinis immoo biyya fagoorra yookiin biyya alaarra kan jirtan yeroodhaan gara biyya keessaatti akka galtanis kanas jaalala waaqayyoon isin beeksifna. Nama waaqayyo bara kana keessa nuuf kaase obboleessa keenya Raajii Masarat guyyoota kana sadan walitti aansanii waan nu tajaajilanii fi eebba guddaa kanarraa akka hirmaattan jaalala waaqayyoon irra deebinee isin beeksifna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Maqaan koo Ayyaanaa Dhugaasaa Dheeressaan jedhama. Hoogganaa waajjira milishaa kutaa magaalaa Gafarsaa Gujeetti. Kiriseediin raajii masaratiin geggeeffamu dirree kanarratti sagantaa qabateen geggeessinaan jedhamu. Yaa kun fayyina uummataatiif barbaadamaadha. Dhimma murteessaadha. Naannoo keenyatti dhimmi kun geggeeffamuu isaa nutis hin jaalanna. Qaama mootummaatii uummata keenya tajaajiluuf baata'e qaama kana akkuma hojiitti qabannee irratti hojjennee nageenya ummata keenya sagantaa kanarratti hirmaatu qaama kana tajaajiluu dhufus eeguuf qophaa'aadha jechuudha. Ummata keenyaaf carraa tokko jechuudha. Carraa fayyinaa, carraa tokko hawwiidhaan hin eegganna. Namanaa hin milkoofna jedhee yaada. ተሸሪ ፈረጃ አባላለሁኝ የቡራዮ ከተማ የህብረት የሂሳብ ሹም ነኝ። የእግዚአብሔር ድምጽ ከተማን ይጣራል ሚክያስ 6 ቁጥር 9 የፊታችን የካቲት 24 እስከ 26 ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ይደረጋል። ይህ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በቡራዮ ከተማ በጉጄ ሜዳ ታላቅ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት እግዚአብሔር ታምራቱን የሚያደርግበት የእግዚአብሔር እጅ የምናይበት እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት የተናገረውን የሚፈጽምበት ዕለት እንደሆነ በማሰብ ብዙ ቅዱሳን ይሄንን ቀን ያሰባችሁ እየጸለያችሁ አብራችሁን ከጎናችን እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ያሳሰብን በዚህ ዕለት ደግሞ ሁላችሁንም በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የምትገኙ እንዲሁም ደግሞ በኦሮሚያ ልዩ ከተማዎች ላይ የምትገኙ ቅዱሳን ብሎም ደግሞ ወንጌልን ያልሰማችሁ በዚህ ዕለት ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር ከብዙ እስራት ከብዙ ከታሰራችሁበት እግዚአብሔር የሚፈታበት ዕለት ስለሆነ እናንተም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ ትገኙ ዘንድ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካል። እግዚአብሔር ኦሮሚያን ይባርካል። እግዚአብሔር ምድሪቷን ይባርካል። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርክ። የጌታ ድምጽ ከተማንም ይጠራል።
dingira hedwa jaiba